Lagi sih bener mah. Atille yo bapak tiba atille. Yo ada singgah bade. Anak sini berarti berol lagi. Duran itu jadi tak fidat doa kesana. Fidat cuma deh. Tapi rodin kerja me. Fuda fidat tamu baru gudi. Tapi cal tu kerja me. Wallahi, amang fu. Ansi mubarak kena خلاص إيه كسبت خلاص والجالنا شان تغيي ناس قولي سر عندي ما. سيف قربا والجالة ده. إيه والجالة. خايف ردو هاي كذا نيجي تاني شان تا. خلاص كسبت. يصير أمو يوم مجازن فيدة. أنا سيف مجازن وده وزخ يصير أركاه. يسوي شو يصير mana kana مجازن أفسي فيدة. Wallahi ini so مجازن. Akasi jechuun namtichi fakkeenya absidaa isiin jalaan baafadhaa Abdullaa dhiiseetiin jala baafadhaa. Dhalaan saayiba maallaqaati yoo maallaqa gartees jechuun ilma dhiiraa dhiifteeti maallaqa san jala deemti jechuun fakkeenya namni araneen harkadhaa boru hin dhabaan beene inni nu namaa miti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota daawwattoota keenyaa deebilee dhufnee jirra har'aan tana anaa fi ummaa mubaarakii fi mubaarakii jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu sinin jecha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Salamtaan teenya onni raakatee bakka jirtan maratti isin haada qabdu isin jannaa eegaa akkuma isin agartanii deebinee jirra. Waan deebineefis waan nayaameefis abbaa mana kiyyaa Abdallaa Abu Mubaarakiitu beekaa haasawaa isaatu narraa qaba har'aan tana. Haasawaa keenya san wajjin hanga qophii keenyaatti nufaanatu waan isin jaa Mubaarakii jalleen as jira. Asirratti kabajamtoota keenyaa isin tun har'aan tana dhiyeenya kana leenaan fuula gurgurdee rakkina si hin beeku ijuma daawwattoota irratti rakkina keessi gaafachuu. Rakkina maali? Fuula gurguruu saasuma gubbanna gaafattaasa. Bara fakkeenyaaf fuula gurgurtaan loltaa waan ati irraa loltu immoo hin beeku jechuudha. Tanna duuba qabdinati waan ati duuba qabdu. Akkama asoo jirtu sababa. Waan na duuba qabdu wata biroota jirtuun baan. Maali waan duuba qabu san? Hin beekan mu loltaa yeroo takkalumaa ol gabbaatulee loltaa ol deebitulee loltaa mana kana keessatti fakkeenyaaf rakkina keessatti wallaa. Rakkina tokko hin qaban maaltu nu lolchiisa gaasii nu lolchiisa yoo ati loltaan lolu jira malee ani akkamitti akkama nagaa maraa lafaa kee lola. Anta akka diimtu moo gurraatti mootii gosa akkamii siin jeen beeku mana kana keessatti. Egaa rakkina kee ijuma daawwattoota duratti kaameeruma banee si gaafachuu deemaa rakkina xiqqaa. Waan takka hin taane Abdallaa yoo mataan si tuqame malee maal haasa'u jirta. Bar matan na tuqamoo fakkeenyaaf nama fayyadaa achi baadde gaafus hin gaafa doonii mataan si tuqamee. Eegaan yoomin takkaa siin lolee beekama. Ajee wanni si lolchisu maali? Maaltu na lolchisaa waan takka guban qabanii. Shakkii maal qabdatanii na loluuf? La daawwattoota kan shakkii maal qabdan jetti shakkii kan qabu akkan si barbaadde. Eegaa akkuma naannoo barbaadee waan jiru hunda. Baran fakkeenyaaf hojii kaameeraa duratti illee wanni si gaafadhe barra gadaa daawwattoonni illee jechuun si gaafadhe. Ati rakkoon qabu na gaafadhu. Fakkeenyaaf waa siifi gurbaa san jidduu maaltu jira? Siifi gurbaa san jidduu maaltu jira? Gurbaa kan bahu? Gurbaa kami? Kami gurbaan kunoo? Wallaahi hin beektu. Kami haa gurbaan? Ni deeggattee jira? Maaliin dagadda maal haasa'u jirta Abdallaa? Kaayima kaanii beektaati. Waan beektu. Kaayima kaanii kaniin beeku. Ambara yoon Israa'eel dhagoo baadhisi duuba dhagee bar waan haasa'aa jirtu waan deemaa jira. Naaf eenyu jidduu waan deemaa jira. Ati numa dhiisiiti. Fakkeenyaaf abaluu jee osoo maqaa siin himnee ni beektaa tu'eeti maaltu rakkinne maali? Hime faayaa faayaa. Maaliin hima haa? Gurbaan kamis ilaanni? Ayi dubartii mee? Ayi dubartii dhaan sagalee beekaatiin itti. Ayyee adiigaan si geessa ammoo. Waan an quban qabne kanuma lafa fuutee naannoo hin qabu. Khalaas hime kaaree fakkeenyaaf. Abaan waan inni hin beekuuti. Beeynaan himi gaarii. Siif gurbaa san jidduu fakkeenyaaf rakkina yuutuuba kan Ambar gurbuma kana wallaalee kaminne. Ayyee siif Yusuf jidduu maaltu jira? Yusuf kam jidduu? Akkan siin joobeetaa bire? Kam Yusuf? Kadeen gadda yuutuuba fudhatan. Maal mataas tuqame san naafisa jidduu obbolummaa rabbii jira maaltu jira? Obbolummaa rabbii jimte ina rakkina kee waan qabdu lafa haadhu tanaa takka tanaa tana dhala jiira bahaa. Gaafa kaanis viidiyoo irratti ol baateen dubbatini malee eega tilifoona inni sii bite kana koostari natti eegalte atiin kun barjaarsa kiyyaa inni obbolummaan naaf idees adiyyaa. Subbuguma gaa. Akkanumaan lafaa kaasee gaafa sanis eega inni tilifoona lii naaf ide nama bira dhayitee akkana jaartiin na jallattee anumaan hin jattu an sitti hin jallanne. Dhuguma gaa surre waanuma jiraate gaare. Yoomin si jallatte. Ayi tilifoona xiqqaa saniin bitamta. Atu mataa kee tokko tilifoona xiqqaa saniin bitamta tilifoona fakkeenyaaf kaameeraan ta'an. An tilifoonni kamin na bitaree xiqqaatus guddatus kennaan namaa kannaadha. Wayi xiqqaadha waan shirii tilifoonni isaa. Ayyee. Anammoo waan agarte naaseen. Ansanis dhageetumaan inni haana dhufuun ijee usee taa'u jira. Ayyee. Saniifuu
Tanaan bultii teenyaan balleessin annaaf inni wal quban qabu takkittii kana qofa siime. Kana si qolli siime. Maal laayim tammaa waan ati alaasaa jirtu dhageeniti. Maali naasuma sab dallaan alaa. Caallee yoo fidaa guddifatu irraa hin qabbaame naannoo mana keessaa jettaa. Anu waan takka siin hin jennu mucaa kee duraanii guddifachuu matti jira. Ati rakkoon ta'e namni yoo gabboo fedhes yoo deemuu fedhes ilmoo maqaadha ilmoo haasawaan oolu. Eenyu biratti naasee? Kalaas kan biratti naasee gaafa nan gaafatin kan ni beektaani. Eenyu biratti naasee anaaf inni asirratti kan wal barre. Sababa telefoona kennaanaaf kan irratti. Kawajjin obbolummaa rabbii duraan wal beeyna siinaf barsiisan isma sanu deebi'ee jaartii saayiba hiyyaa jeen kennaa telefoona naa kanne deebiitee atilleen yuutuuba kanniteef na dura Yusuf waliin beeyte jechuudha. Si dura waliin beeynu naaf inni Wallah. siin na barsiise. Dho'isin gaamaan jiraa himata. Ansuma irratti hin bareeddalla. Wallaahi daawwattoota dura hirtaame isaan illee raga na dura wal beekan daawwattoota isaa isii fi Yusuf. Eessa si dura wal beeyna? Siif Yusuf na dura wal beektanuu fakkeenya. Eessatti kaayyee kana ajjiinatti hime kaa. Bakka kana si jechi baadhee na dura wal beektan. Atuu ni beekta. Hangaan sitti mana eeggatta. Hangaa waaquban qabu san. Hangaan sitti mana eeggatta. Sakkuba qabu jee baran. Hasaniifuu bir rakkinni kee bir yoo an abbaa mana kee tol deebitee mana kee Abdallah waan akkanaati rakkina yuutuuba yoon isaa kannes namni dhorku hin jiru. Baga kannite yuutuuba keeti. Eega. Baga kannite. Namni yuutuuba dhorku hin jiru saniifillee yoo aarii qabaatee yeroo qabaattillee irraa illee fuudhuu hin dandeessu. Baleessu quban qabu. Takka isaa wajjin hariiroo waliin qabdan jette takka yuutuuba jette annaa. Hawwannummaan fuula guurta rakkina kee hin beekan. Rakkina quban qabu keessa. Qabeetu sanatti. Gartee sin kareen. Lala kiyya nagese biddeena nama qubsoroma. Kibaabaa rabbeeti. Eelee rabbee akkana. Karaan sobaan dabran deebiin nama dhibeetti obboleetti. Irraan diddiibu jira malee jaalala bultii keessa sobni hin jiru. Jaalalti gosaadha. Yoo gama lamaan qaban tolti malee. Eenyutti basi jala jallisiree. Hin toltu. Dhageessiif ni jiraata. Ayyaa fixadhume. Awwaa hundaa'u beekaatiin dubbii irra diddibee fakkeenyaaf haasoo dubbii gaafadhee si keessaa baasuu deema malee. Waan ati jetti hunda waan ati namatti taasisu hunda naa himanii jira. Eenyutti boo eenyutti naasee? Namuma ollaa kana namatti taasisu seelaa deebi'ee naa. Maal taate? Haati mana keeti waan akkana itti hiyyaati yuutuuba kan teebsan ka telefoona isii bitasanii jalaan baafadha jettee janiiti naa himanii jira. Ayyee badaboo. Waa hunda sa'aatiin kun abbaa mana hiyyaati. Yaa ke abbaa mana keetiitiif jinni hin beekudha. Naaf yaaduu nama biyya tana keessa wal fuudhee miti nama biyya tana keessa wal fuudhee miti dhageessi. Dhageessus nama baala guddaa sanirra tarkaanfatee wajjin dhufe rakkoo fi balloo beelaa fi deebuu wajjin obsee aduu fi caama keessa. Ayyee uumamee siifin gica dhaabbu. Sanumaafuu. Sansintiin dhageessiifin hima. An bultii xiyya facaasatiin dhiira jaaladha. Dhalaan gaaraadha. Yoo kamaalaa qabu garte kamaalaa qabu Abdallah yoo miskiina ta'e kamaalaa qabu san jala deemu. Akkasitti kabajaa daawwattee keenya Liinaan jecha waan isiin waan alatti jette haasoftee jirtu. Akkasitti waan namni naa hime itti himnaani lafaa kaatee jechuun gadi baateeti yoo san barbaaddee ani si wajjin waan akkanaa kana haasoo akkanaa kana dhaga'uu quban qabu naan jettee gadi baatee ammoo ol deebiseetiin tasgabbeessee suuta gaafadhaa ammoo akkanaa himanitti nama isiin saayiba taatuuf yookiin geelee taatuuf naa hime waan akkanaati haasaa itti jaartiin ta'e gurbaa yuutuuba ati kan ta'eef kadhiyoo sana telefoona irraa biyya jala baafachuu deemti guyyaa kana jalaan baafadhaa jettee mubaaraka yoo fedhe haa darbuu yoo fedhe haa guddifatu ilmoo sagaliin na keessatti hafee jetteeti ilmaan kana qolli ilmoo kana qolliin qabu jetteeti lolu jechuudha. Maal haasawita ilmaan eenyu ilmaan haasawee. Kalas kasih jeka. Ati waan garte kanumatti hin qareemme. Siin jeber waan jecha ati jette kan namni nama. Ilmaanis haasaweetiin waan hunda haasawee waan garte hin qareen kan namaa dhugaadha. Waan ati ban namatti haasawee ina. Awwaan akkanaatiin namatti haasawee. Allah dhageessiif nama. Atillee yoo baafatti beekallee yoo ta'e siin gabbaade ana siin dubartii biroo laga. Duraan itti jirtaa fidadhu akkas taanaan. Fidachuu miti ta birootiin garteeme fuudhee fidee ta mubaarak guddiftu tasi caaltu garteeme. Wallahi ammaan fuudhu. Ansiif mubaarak kanaa khalaas eega kasbate khalaas wal jaalannaa shaantaa kiyyaanaas guru sirraa hin deema. Siif gurbaa wal jaalata. Khay fudhadhu haa kana dinichi ta'e shaantaa. Khalaas akkasitti akkami. Khay fudhadhu haa. Niin fudhadhee. Maraatu si bira jaartii biraa. Wallahi bila dhala. Niin deema. Ammoo Abdallah waan gartee siin qareen jiru dhugaan siimaan. Sanumaa kuwan naaf inni wal quban qabne siin jeeme akkanuma waan quban qabne takka mee usus mee ummaa baabaan kee. Ayyee
Waan quban qabne takka akkanumatti naasoo namni kun nama bultii teenya diiguu deemu. Waan quban qabne bar eega akka sirbaatti boorsaa naas kan si caalaa deeme. Si caalaadha. Dhalaan illee hin garteemte si caaltu meeqaa jira magaalaa. Duraan fidachuu keessaa qabda haa tanaafi. Fidachuu baratan fidachuu jenneera. Karaa nagaatiin garteeme naabee faayyeetiin fuudhee ol fidadhee fuudhee garteeme. Amma Osmaan an jiru fidadhu si caaltu garteeme. Meeqaa jira magaalaa. Meeqaa jira kanaas ree arafaatan godhin qabu. Fidadhu Mataan lukkusin itti baafadhu. Simarraa udeemee waanuma kana dubbisuu wajjin godhu. Tamam ni deema. Koti duraanuu deeminsaaf karaarra jirtaati wayi Abdullaan na wanta siin deemtu waan. Cufi kaameraadhaa asiiti sirraa hin deema ammaan sirraa deema nama yaami kee. Nama akkam. Nama addaan mamma nu baasu reega akkas fide. Nama adda nu baasa nama waliin nu fide nama adda nu baasa. Nama adda nu baasa. Nama yaamiiti akkasittiin sirraa deema amma. Nama waliin nu fide. Namni waliin nu finnee miti namaan nama jidduu jira. Namaan nama jidduu jira. Akkam nama waliin bara warra keenya lamaan waliin nu fuudhe malee. Bara ammoo warri keenya san nurraa fagoo jiranii mi Abdalla. Nurraa fagoo jiranii mi. Egaa shakkiin akkana taate namni lafa wal shakke muka wajjin koonu. Atis waan abdattee akkana godhatte waan hin quban qabne narra keesse. Sanumaafuu. Waan ati jira qabne sirra kaaye. Atilleen karaa nagayaa siif haa ta'u. Mubaarak kun silaa afaan beekee waa hunda hime. Inni Mubaarak yaa'u neema. Isaan na dhageeffate. Innaayin siin jee bara. Ijoolleedha malee waan namni nutti hime san. Tamamayyee. Akka isaniif namni waliin nu fide. Waliin nu finne namni. Namni bara wal fuudhaa Abdul Abdiinaan wal fuudhaa jedhee waliin nu finne. Waliin nu finne. Akkuma duraan gartee wal fuudhatanii gartee akkasumatti ammaan namni waliin nu finne. Obboleessa adda ba'uu feenaan ganamu adda baana nama jetta. Egaa mucaan telefoona naa fideerraa adduma baana jetta. Mucaas niin fida. Mana kana fidda. Mana kana fideeti. Mana kana finnaa wallahi. Waa jirtu wajjin haasoo. Wallahi niin qala'u mana kana finnaa. Egaa akkas taate asirraa hin deema ilmoo namaatis maqaa balleessuun fadhuuti. Nagee jiraadhu. Ni turtee deemka. Nagee jiraadhu. Wallahi deemeetiin isa barbaadeeru. Wallahi boruun dhalaa si caaltu boruun fida aduu boru. Fidadhu. Akkasitti kabajaa daawwattee keenya isin illee ni argitan jeetii yaada akkuma isin argitan kana baabaa maal godhaa jirtan? Nyaadira. Maal nyaachuu jirtu? Ruuzii nyaachuu jirta? Akkasitti liinaan lolteeti gadi baatee waan namni fakkeenyaaf yoo badii ifii firra beeke ni lola fakkeenyaaf micaa sanillee yaameetiin fidee dhufeetteeti kuttee maaliif micaan isin fidduu hin jirtu dubbiin isii jettitu hundinuu hojibaa anammoo malaaniin gaafadhee namni silaa waan waa balleessuu baatte haatee baatee deemtee loltee hin baate jechuudha. Fakkeenyaaf badii sii beekteeti fakkeenyaaf lafaa haatee kuttee jechuudha. Ammoo dubbii sanii an dubbii dhugaatiin itti gaafadhe malee dubbii hijibaatiin dubbiin amma isin irra loltee waan akkanaa hanquma qabu jettutun wallahi namaatti akka takka waraabbii hundaa jira jalaa waraabanii jechuudha. Na fidan jechuudha na fidanii an amma viidiyoo sanitti as hin baafne malee viidiyoo hundaan nama isin wajjin haasa'u fakkeenyaaf nama isin haasa'isiisu hunda viidiyoodhaan akkana waraabanii jechuudha. Akkasii Abdallaa ilmoo isaa fedhaa guddifatu amma duraatu anaatu jala taa'ee na cinku jira minaamin jettee anammoo cinqaa takkallee isii cinkutti hin jiru jechuudha. Waan takkallee isin hin jenne isin illee cinkutti hin jiru. Wanni inni ani isin jee qolliin taamma waa'ee yuutuuba micaa kan nusane. Eega akkas taate ani xiyyaa yuutuuba inni xiyyaa telefoona naaf ittisan jalaan baafadhaa jetteeti isin yaa'ii godhu jirti akkasitti ammoo zabana kana fuula hin diriirsitu lololti yeroo hundaa hunuma lololti. Mubaarak illee akkamatti arrabsiti ilmoon kun daa'ima nyaadhu baaba ilmoon kun daa'ima maaliif ilmoon kun arrabsitaa yoon jeeni siin naa beekaa yoon arrabsan yoon dheellee siin naa beekaa itti ilmoo tana hin dheellee hin jaani micaa kana nyaatallee hin kannituuf Mubaarak maaliif nyaata gootee nyaatan kanneef yoon jeeni atis nama akka kiyya ka'iifi godhiifi nyaata kanneen akkasii jechuudha amma kana gadi baatee loltee taa'e baabaa. Akkasitti jechuudha kun amma gadi baatee loltee haatee kuttu jechuudha yoo akkas barbaadde ni deema boorsaa kiyyaa asnaa baasinaan jetti boorsaa kiyyaa asiin baasuu atummaa yoo fedhan baafadhuuti deemin jeeni an boorsaa kiyyaa asii baasuudha boorsaa kiyyaa hunda fudhadhuuti yoo deemin sirraa qabatte atummaan deem malee an boorsaa kiyyaa asii baasee harka kiyyaa siin geggeessu ammoo akkuma atilleen dhiirtee dureettee fakkeenyaaf ana abbaa mana keettira dhiira biroo filattetti anilleen ammoo dhiirti biroo dhalaan biroo hedduudha. Magaalaan keessa jiru magaalaa sanaatti dhalaa yoon gobbee boruun dhalaa meeqa tasi caaltu fuudha tan Mubaarak illee rahaadhaan qananiidhaan guddiftu boruun fuudha jeetiniin akkasitti jechuudha. Akkasii jedhan ammoo isin san gubbaan ammoo micaa san illee asiin fidanaan jette as fideetiin dubbisan gaafadhetti micaa san ammoo yoo isin mana kana fidde rakkoon uumaa beeku micaan sun fakkeenyaaf namni amma dura waraabbii viidiyoo waraabanii waan isin jettisan agarsiisan baallama hariiroo waan isaan jidduu jiruutti isaan jidduu jira malee namni nagaa lafaa keessinu fiidee loltee alatti gadi hin baatu jechuudha. Sanaafuu isin ammoo yoo micaa san fidde
ani si mucaa sanuu daawwatu kan isin harkaa hin dhiisu jechuudha yoo isin mana kana mucaa sana fi fidde wallahi hin dhiisu mucaa sana akkasii jechuun namtichuma fakkeenyaaf silaa isin jalaan baafadhaa Abdullaa dhiiseetiin jala baafadhaa dhalaan saayiba maallaqaati yoo maallaqa gartees jechuun ilma dhiiraa dhiifteeti maallaqa san jala deemti jechuudha fakkeenyaaf namni araneen harkadhaa boru hin dhabaan beene inni namaa miti akkasiin isin jaa daawwatu keenya haasawaa faayidaan qabne isinitti hin dheeressu asumaan hongaan viidiyoo biroo qabadde isin dhufu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh kayrii dheeraadha.